in our lives. We all have pain. We all have sorrow. But if we are wise, we know that there's kurriftuu jaalalaa jaalaltiin madda onneeti. onnee takkarraa manditee gara onnee taanitti dhangalaati. Onnee fi onnee walitti hiiti. onneen lamaan ala dagalgala fi meerariin wal qunnamti. Sagantaan kun sagalee kurriftuu jaalalaati. kurriftuun jaalalaa onnee tokko madditeeti jecha taatee dhangalaati. yaada onnee keessanii lakkoofsa sanduuqa poostaa keenya 1652 akkasumas lakkoofsa SMS keenya 886 yoo nu biraan geessan nama jaalatan biraan isiniif geenya. kurriftuu jaalalaa. sometimes in our lives. We all have pain. jecha kam akkaan dursuu qabu hin beeku maalirraa akkaan eegalus hin beeku jaalalaan siif qabu ibsurraa eegalu dhiifama yaada jaalala ta'eetii kan sammuurra baay'ateetu mataa na tuqee kan hunda walitti na laayisiisa malee waa hundaan dura nagayaa tuttursama alaamanaan namaa sa'an mukaacitaan maatii waatiin dhiiraa dhalaan daagaar daagaan xiqqaa guddaan walumaa galattuu siifi naannoo inni heewumti akkam nagayaanaaf qabdanii fayyaa gaarii fi jireenya gammachuu keessa akkanaaf jiraattan abdiin qabam bontuyyee sanitti aansee maal akkaan siin juu hin beeku garuu jecha gabaabaa arrabatti salphaa kan hoggaa'eef keessa qaqqabanii xiinxalan bal'aa fi ulfaataadha jecha gabaabaan siin jechuu barbaadama sunis siin jaaladham siin jaaladham siin jaaladham siin jaalada siin barbaada halkanii guyyaa siitiinaada jaalalee tokkotu adiyaa waan raambootu baradi jaalalee tokkotu adiyaa waan